Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenya nageenyi keenya jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha har'ammoo akkamitti moobaayila keenya namni yoo nu jalaa xallafe yookaan immoo nu jalaa uggure mala salphaa ittiin beekuu dandeenyuun qabadhee isiniif dhufee jira. Isaan dura warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jenna, like share comment illee nu barreessuu hin dagatina. Egaa kallattiidhumaan gara viidiyochaatti isin dabarsaa hamma dhumaatti nu hordofaa. Egaa jalqabuma irratti akkan isinitti hime bilbilli keenya ugguramuu dhiisaa kan nuyi ittiin barru mallattoo bilbilaa tuqna jechuudha. Sana booda urjii riqicha erga jennee booda 6 2 jennee mallattoo riqichaa goona. San booda hin bilbille jechuudha. Egaa akkasin argitan kanatti fida. Egaa waan hundumtu voice not forwarded kan jedhu inni argitu. Dataanis fax hundumti isaa not forwarded jechuu qaba jechuudha. Egaa torban immoo bilbila sakalame yookaan immoo uggurame akkamitti hiikuu dandeenya seeruun qabadhee isiniif dhiyaadha. Hamma dhumaatti waan hordoftaniif galatooma. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Galatooma nagaatti.